هاي هردفتو يوتيوب channel كي جرجرتو أن باينة كوتي قلت واقعته هرّا وانت عجائباتو قلتشورا وأنا ما قلت في سودا وانجرانا انجريتشو سنتني نا yeroo kana gidduu kana keessachuu torbee darbee kaasee jechuudha durayyuu baay'ee huqqadheen jira jechuudha durayyuu baay'ee tokko huqqadheen jira erga torbee kana asitti immoo huqqinni koo nima dabalee jechuudha sinu argitanitti viidiyoo torbee kana keessa hojjechaa ture ilaaltanii argitaniittu kanaaf ilaalaa turtanii komentii illee akkasii naa barreessaa turtanii jechuudha komentii baay'ee huqqattee maal taatee nyaata nyaadhu waan akkasii baay'een keessan komentii akka kanaa naa barreessaa turtan jechuudha. Kanaaf har'a jira maal godhe seetanii kaleessa akkas jechaa ture baay'ee huqqattee naan jechaa ture maal taatee huqqattaa naan jechaa ture na har'a immoo yeroo dhufu huqqinni kee kuni birriidhaan gara furdinaatti jijjiirama laata. yoo si furdise ta'eef jedhee birrii baankiidhaas baasee dhufee kanaanii waan barbaadde godhadhuti yoo furdattee fi naan jedhe akkasiin natti qoosee jechuudha. Birrii nama furdise immoo akka midhaanii kan hin jedhu jechuudha maal akka yaade birrii kana naaf fidaan hin beeku ganaa waamee dandan gaafadha jechuudha. Inna akkasiin har'a sarpiraayizii na godhee sinin jedha birrii hamma kana naa fideetu angaruu maal gochuu hin danda'atu mana nan baatee ittiin fataa zanaan jedhe ture iddoo garaagaraa ittiin deemee otoo naannoo birriitti kana xab godhee fixeetti bashannanan ture amma garuu manaa bahuu hin danda'u tokko kakkuun jirti lammatammoo koronaan jira kana baay'ee ulfaata waan ta'eef manaa bahuu hin danda'amu manumatti garuu waan tokko ittiin bitadhee nyaachuudha dhuguudha birrittiin kun amma xab jettee humnutti furdachuun qaba akkuma inni jedhee nyaata dhugaatiin illee yoo dabalataan nama furdiseef jechuudha hin beekamu kanaafsi na sheemiin qabeenyatti fakkaata jiraanis jechuudha yeroo darbe obboleessi kiyya dhufee tu'aas jechuudha bolonni kochi dhufanii maal taatee kanumasitti maadhan maal taatee akka suuqqattaa jedhanii dubbatan kasi jira ofiisa buna mana fakkaate kastu hojjetaa baay'ee gurraacheera ramu aduuma keessa oolas waan ta'eef hojiinsaa hojii aduu keessa oolamudha hojii dhaabbatame hojjetamaa oolu waan ta'eef akka kana gurraachee uumamaan gurraachamti baay'ee garuu aduumatti isa gurraachessa qaama isaa bakka biraa ta'uu ilaaltanii gurraachamti burtukaanuma fakkaata. Naan immoo suuratti akka yoo illee uqqatee gurraattii miti jechuudha garuu jiraan kun waan inni godhe har'a qoy maal yaaddee akkas godhe har'a. Ay saamuna torbee kana keessa warri keenya nuuqqattee intalli keenya nuuqqattee jedhu waan mana kana jiru waan hundumaa hin qabna manni keenya guutuudha waan hundumtuu guutuudha manni keenya waan namni hin qabnu nyaannan akka barbaanne garuu iski yoo qarshii makana illee yoo xinnoo kiiloon kee cammartee furdina dabalatee yoo ta'e fideensitti gadhiises kan yaaddeetudhaati kan birrii hamma kana naaf fiddeesti maalin godha birrii kana fayyaa masaa nyaadhee furdadha ilaaltee ma namni yaada gabbataa jedhamtu ilaaltee akka gabbattu yoo mana harka taa'e manuma yoo ta'e bakka qalbiin koo ciisee sabooda nan furdadha jechuudha kanumadha. Gadda yaaddaa oolenis namni ilaalee keessummoonni cufanii warri koo cufaniiru ture nuuqqattee yeroo jedhan edaanni yaada keessa galeera bakka yeroo sana yaadda'uu jalqabeera jechuudha kanaaf hedheetu har'a amma shaggam godhee fataa zanaattiin jedharee tokko kakuu koronaa manaa bahuun illee hin danda'amu. Of eeggannoo cimaa barbaachisa yeroo ammaa kana garuu yaada mana keessatti fasilitee ta'u mana keessatti of wal'aanuu mana keessatti of furdisuun rafuun hirribni illee nama furdifti. Mana keessatti bakka waan hundumaa guuttachuu hirribni jiraachuu hin qabu. Manuma keessatti waan nyaatamu kana sirriitti nyaachuudha bakka waan hundumaa guutuudha. Yeroo hundumaa jiraan ala oola waan ta'eef kunimmoo hojii isaatti silaayyuu waan hundumaa bituun nagaduun. Daldalu baatee dhufa bakka na har'a sani shunkurtii waan daddabaadhu na tarra birrii baadhee dhufeski ilaali maaski mooraalii maan godhadhu xinnoo kiiloon kee akka irra ciisii naan jedhu hodhumee irra ciisii
Jennaan maaliif jennaan yooma furdatteef illee birrii irra ciistee ooluma huqqata callistee iyyuu hirrina hin qabdu rakkina hin qabdu. Guma garuu rakkinni hin jiru hirrinis hin jiru. Hangaruu mana huqqadhu. Keeziin isaanii akka yaadutti waan kakuunootuuf namni hoosisu huqqataa jedhamteera. Kana malee rakkoon kan biraan jiru nagaan natti dhaga'ama dhibeen hin jiru. Torbe darbe keessallee waan akka naamii xixiqqoo tokko na dhukkubdee turte isheen amma geggeesseera jechuudha amma gidduu kana. Qufaadha isheen qufaan dhukkuba sooressaa jedhu warri biyya keenya. Isheen amma garuu nagaa kooti furdachuun garuu yeroo tokko bakka moodelistii ta'uu hirkoo barbaachisaadha maa yoo qalladhe amma kanatti waan fokkisuudha moo qalli. Fokkisuu lamiti garuu kiiloon xinnoo namni baquutu irra jira jechuudha. Akka cumboorroo baquutu irra jira. Kun akka kee kana sirriitti kun buna akaamte. Nuni koo yaada miti durii haati keenya dhaadhaa irra dibdee waan nyaachiftuuf beezii qabna. Isattu si kee coccobaa cooma. Cooma kan jiru dhaadhaa irra dibanii nu nyaachiftu cumboo irra dibanii. Kanaaf beeziin jirti nu keessa. Ammallee moo waaqayyo galanni haa ga'u na hojjetannaa nama nyaanna. Kana akka surprise ta'e jechuudha birrii amma kana naa fidee dhufeetu boristi xinnoo ishee akkan dabaluuf akka dhiyeessu viidiyoo boroo jedhu irraa laaltanii natti himtu yoo torbee kana keessa furdadhu taanaan birrii isaa xaqalaltee deebista jechuudha. Birrii isaa barbaadee iddoo isheetti buutee iddoo isheetti dhumtee barbaadeen kennaaf jechuudha yoo furdadhe immoo dhuguma birrii na barbaachiseera borsaan koo birrii barbaadeera birrii inni harkaa akka taa'u barbaachiseera jechuudha birrii dabalee fidaa jechuudha walii galamteera akkasii sinan jedha akka jaarsa akkasii sinee waaqen gurraacha garaa garbaa akkasii waan gurraacha rabbi gurraacha ani garaa rabbi gurraacha warri keenya wanta waa'ee gurraachi jira maal fa'aa gurraachadha waaqa garaa gurraachaa jedhu. Maal waan gurraacha Oromoon gurraacha jedhu. Horiin gurraachi illee annansaa baay'eedha. Eeyyam. Oromoon gurraacha Afrikaadha. Oromoonis. Afrikaan jeneraal gurraachadha. Horii gurraachis aannan baay'ee qabaadha. Akkasuma waan gurraachi filatamaa waan ta'eef gurraacha barbaadadha. Dhaamsa kooti. By the way addunyaa kanarra wanti dhugaa jedhamu jiru dhugaan ilma rabbii qofadha. Dhugaan ilma rabbii qofadha. Waaqayyo beekaadha waan of fedheefu. Nu waa jiraachisu hin nennaan. Kana sinin jennaan mudannoon keenya sarpiraayiziin keenya inni har'aa kana fakkaata birrii kana nuuf fideera jechuudha. Siniif illee gaafa uftan buna ittiin sinii dadanfisa jechuudha. Aannan illee irraa sinii binna. Birrii ishii kaa'ee buna. Piizaallee bargarii irraa sinii gabbisa. Buna tokko sinii dadanfisa jechuudha. Qophaa koo nyaatee maallaa godhaa miti. Baay'ee sin jaallannaa sin kabajna. Sin kabajna sin jaannaa. Have a nice night.